Akkam ooltan daawwattoota keenya kun Oromiyaa Global Mediaadha. Oduu guyyaa har'aa isin biraan geennaa dursa hangafoota oduu. Bosonni Jibaat guyyaa kibxataa irraa eegalee gubataa jira. Hanqinni gartuu dhiigaa baankii dhiigaa biyyoolessa Itiyoophiyaa mudate. Itiyoophiyaa fi Eertiraan humni waraanaa Eertiraa akka naannoo Tigraay seene amanan. Sababni ummanni Booranaa torbee darbe keessa hiriira bahee fi rakkoowwan naannoo Nageellee Booranaatti ummata yaaddessaa turee fi jiru maali kan jedhu keessummaa qabannee dhufnee nu hordofa. Turtiin keessan Oromiyaa Global Media waliin haa ta'u. Bosonni Jibaat guyyaa kibxataa irraa eegalee gubataa jira. Osoo bosonni Jibaat gubachuu hin jalqabin dura humnootni nagaa eegumsa mootummaa shiftaa sakattaana jechuun meeshaa waraanaa bosona keessatti dhukaasaa waan turaniif gochi isaanii kun sababa ka'umsa ibiddichaa tahuu mala jedhan jiraattonni. Jiraatan aanaa Liibanjaawii BBC'n haasofsiise obbo Taammanaa Asfaaw kibxata ganama qaama mootummaa fi qaama daggala keessa jiru gidduutti dhukaasni ture jedhan. Dhukaasni banamee xiqqoo ture ibiddichi qabate jedhan. Sana booda ibiddichi gama kallattii afuriin bal'achaa deemuu himan. Qaamni mootummaa gama isaatiin humnoota achi keessa jiran ta'uu mala jedhuun sababni ka'umsa ibidda kanaa. Sababa ka'umsa ibidda kanaas qorachaa akka jiran himan. Bosonni uumamaa Jibaat daangaa aanolee godina Shawaa Lixaa afur gidduutti argamu erga kibxata dheengaddaatii gubataa jira jechuun jiraattonni dubbatan. Bulchitoonni aanolee ka bosonni Jibaat gara caalu keessatti argama jedhamu akka Jibaatii fi Liibanjaawii ammoo humnootni nagaa eegumsaa ka'umsa ibidda sanaaf sababa malan ka jiraattonni jedhan ni haalan. Hawaasa waliin tahuun ibiddicha dhaamsuuf akka tattaafataa jiranis dubbatanii jiran. Gama biraan dhaabbata bosonaa fi bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan diistiriiktii bosona Geediyoo fi Jibaat obbo Warquu Baqqalaa bosonni Jibaat akka gubataa jiru amananii balaan nama irra gahe hin jiru jedhan. Eertiriyaan loltoonni ishee lafa Itiyoophiyaa keessa seenuu amante. Loltoonni Eertiriyaa Itiyoophiyaa naannoo Tigraay seenuun sarbamiinsa mirga namoomaa hedduu akka geessisaa turan miidiyaaleen hedduun gabaasaa turan. Loltoonni kunneen namoota hedduu ajjeesuu fi dubartoota hedduu gudeeduun rakkoo fayyaa fi xiinsammuu akka irraan gahan gabaafamee ture. Haa ta'u malee tanaan dura mootummaan Eertiriyaa fi Itiyoophiyaa loltoonni Eertiriyaa Itiyoophiyaa hin seenne jedhanii waakkachaa turan. Imala torbee kana keessa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gara Eertiriyaa taasise irratti marii gaggeessaniin Eertiriyaa fi Itiyoophiyaanis loltoonni ishee Itiyoophiyaa keessa seenuu amananii jiru. Hanqinni gartuu dhiigaa mudachuu baankiin dhiigaa biyyoolessa Itiyoophiyaa ibse. Tajaajilli baankii dhiigaa biyyoolessa Itiyoophiyaa hanqinni gartuu dhiigaa mudachuu beeksiseera. Baankichi gartuun dhiigaa yeroo ammaa kan kuusaa keessa jiru kan guyyaa 7 tajaajilan qofa ta'uu ibseera. Ta'us lammiileen gartuu dhiigaa ta'an damee tajaajila baankii dhiiga naannoo isaanitti argamu deemuun dhiiga akka arjoomanii fi lubbuu akka baraaran waamicha dhiyeesseera. Jaatanii jedhama. Tole gaafini Nageellee Booranaa yaabaloo irratti uummanni hiriira bahee gaafii gaafachaa ture. Gaafiin sun waa'ee maaliiti? Gaafii maal ture? Maal gaafatan? Ammoo deebi'eera gaafiin sun? Gaafiin kun sababa fakkeenyaa fi sababa garagaraatiif bahe. Magaalli Nageellee Booranaa akkuma beekamutti magaala godina Gujii Ba'aati. Magaala Nageellee Booranaa jedhamti. Armaan dur magaalli kun immoo magaala godin Booranaati. Haaluma wal jaalalaa fi wantoota akkanaatiin Gujiidhaaf kenname godin Gujii ta'e. Yeroo ammaa tiifi yeroo armaan duraallee irratti waraanni baay'een achi keessatti ka'ee daangaawwan gargaraa irratti waraanni baay'een banamee uummanni shira oppidiyoon xaxxeen uummanni nagaa uummanni Gujiif Booranaa irratti baay'ee warra rukutaa turanii. Sabab kanaaf immoo yeroo ammaallee
fakkeenyaaf eenyu mi'eessa Oddoo Duubee kan jedhamu shira Oppidiyoo keessatti xaxeeni uummanni Booranaa kan naannoo magaalaa Nageellee Booranaa jiraatan Oromoo shaneedha. Seelii Oromoo shaneedhi maqa jedhuuni uummata kan maqa balleessa irratti raawwachuudhaan boordii filannoo godinicha keessa akka ba'anii jedhanii murteessanii turanii. Akkasumas ammallee dameen yuunivarsiitii Bulee Horaa magaalaa Nageellee Booranaatti nuuf kennamuu fedhanii arda jilaa Booranni aadaa irratti gaggeeffachaa ture irratti arda yuunivarsiitiin akka kennamuuf kun immoo mallattoo aadaa uummata kana balleessuu akkasumas uummanni kun akka aadaadhaan hin saffifnee fi wantoota kana irratti raawwachuun uummata kan irratti miidhaa fidaniin uummanni magaalaa Yaaballoo yookaan godina Booran Kibbaa kunini gaafiiwwan akkana gaafachuudhaan hiriirri nagaa ba'e. Magaalaan Nageellee Booranaa godina Booran Ba'aa nuuf taatu gaafa magaalaan Nageellee Booranaa godina Booran Ba'aa nuuf taate qofa rakkoowwan siyaasaa fakkeenyaaf rakkoowwan armaan dur turan keessaa yeroo uummanni Booranaa daangaa irratti soomaleedhaan warri kutanii ambulaansiin fakkeenyaaf Booranni madoolee fa'aa ittiin guurratu irra dhorkama. Fakkeenyaaf waraanni daangarraa niitoorkiin ni balleeffama. Warroonni kun baay'ee humna diinaatiin wal ta'anii uummata kan irratti miidhaa fidaa waan turaniif rakkoon kun immoo godinni Booran Ba'aa nuuf kennamu qofa nuuf furamuu danda'a gaafii jedhuun uummanni kun hiriira nagaa ba'uu danda'e jechuudha. Gama gaafii kiyyaatti ammas yoo deebi'u Nageellee Booranaa keessatti taampeellaawwan jiran keessatti maqaawwan akka baballeeffamaa ture inni sunis dubbii akka ta'e kan dhageenye maqaan kun kan taampeellarra jiru dhuguma balleeffame eenyu balleesse maaliif balleessan hoo? Maqaan kun baay'ee balleeffamee jira. Fakkeenyaaf hospitaal guddicha magaalaa Nageellee Booranaatti argamu keessa armaan dura waggaa 5 booda duratti irra haqamee ture halkan jechuudha. Halkan waltaaniitiin mootummaan kun fakkeenyaaf Oppidiyoon magaalota kanatti argamanii shirxaxuudhaan akka uummanni kun walitti bu'u taasisuudhaan isaan achi keessa faayidaa argachuuf jecha aangoo isaanii yookaan dheereffachuuf jecha uummata kana walitti buusuuf tappeella kanarra risiisanii tappeellaan kun baay'een isaa duraan maqaa Nageellee Booranaatiin kan ture ammaan tan immoo maqaa Nageellee jedhamu qofa fakkeenyaaf kanatti jijjiiruudhaan wantoota akkanaatiin uummata walitti buusaa jiru. Nageellee qofatti haa jijjiiramu Nageellee Booranaa kan jedhu sun irraa hafuu barbaadaniiti jechuudha. Kan Boorana jedhu kana irraa hambisuu barbaadan jechuudha. Qaamni kana godhu eenyudha? Akkuma fakkeenyaaf rimmeen inturraa malee nurra jettu fakkeenyaaf isaan piroosisii keessa waan kan hunda fakkeenyaaf ammaan tan magaalaa Nageellee jedhanii booda irratti immoo magaalaa Nageellee Gujii godhuudhaaf deemaa jiru. Fakkeenyaaf ammaan tanatti maqaa Nageellee Booranaa jedhu qofa haquudhaan magaalaa Nageellee jedhu booda irratti immoo maqaa kun beekamaadha magaalaa Nageellee Gujiitti akka jijjiiramuuf isaanis tattaaffiin isaan godhaa jiran jiru. Haala kana fakkaatuun uummata walitti buusanii waan kan jijjiiraa jiran. Achi keessa dhimma kana irratti uummannis gama akka walitti bu'uu fi shironni xaxamaa jiru jira. Fakkeenyaaf hortee irratti hundaa'anii naannoo kana keessa uummanni gabraa jiru jira. Kan biraa Oromoonis jira. Akka isaan walitti bu'anii fi shirri xaxamu jira. Inni kun hoo maalidha meeshaa kanarratti? Normaali kun fakkeenyaaf uummanni naannoowwan aanaalee godina Booranaa keessa jiran keessa fakkeenyaaf aanaan baay'een hiriira nagaa ba'ee jira. Aanaaleen fakkeenyaaf akka Goomolee, Guchii fi aanaan kan fakkaatan kun godina Booranaa keessa aanaa hiriira nagaan ba'ini. Sababni isaanii immoo aanaan kun diqoo seelii biraa of keessaa waan qabuuf hiriira nagaa ba'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf uummanni Gabraatii fi uummanni Booranaa bakki giraawundi isaaniitiif naannoo daangaa irra waliin jiraachaa turanii uummanni Gabra kunis lafuun Booranaa godina Booranaa jalatti argamtu jalatti waliin wal kabajaa jiraachaa turanii ammatti immoo shir xaxameen akkuma beekamutti shira mootummaan Itoophiyaa kun xaxeenii ammaan tan isaanis godinni Gabra nuuf kennamuuti yeroo tokko kan qofaa miti Yaaballoo Gabra magaalaa Nageellee Gujii jedhanii
akka booranii laf kana yurraa uumaa hin qabnetti feesbuukii fi miidiyaalee hawaasaa irratti waan akkana afarsanis jiru. Sabab kan fakkaatuuni fakkeenyaaf yeroo uummanni booranaa magaala godinni booran baa nuuf kennamuu jedhee hiriir nagaa bahu isaanis godinni yaaballoo godinni gabra nuuf kennamuu jedhanii hiriir ba'aa turanii fakkeenyaaf lafa qabaatanii yoo naannoollee nuuf kennamtuu jedhanii rakkoon hin jiru garuu laf boorana irratti godinni nuuf kennamu kun immoo abjuudha waan hin eegamneedha fi waan akkanaatti turedha. Gaafiin uummanni guyyaa hiriira ba'e sun gaafate mee maal fa'i ture? Uummanni gaafiin isaan gaafatanii guyyaa sun fakkeenyaaf Ardaanjilaa kan damee yuunivarsiitii Bulee Horaa jiru nuuf dhaabbatuuti. Ardaanjila kun nuuf deebi'uuti. Akkasumas qaamni paarlaamaa fakkeenya godin Gujii keessaa booran baase kuni nuuf itti haa gaafatamuuti. Shirri nutti xaxamaa jiru kuni nurra haa dhaabbatuuti. Godinni booran baa nuuf kennamuuti jedhanii gaafiileewwan gargara gaafiiwwan gaafii akkana gaggaafate. Gaafii kana isin hiriira nagaa baatanii karaa nagaatiin mootummaa biraan geettanii gaafattanii jirtu uummanni bal'aan Booranaa. Gaafii kana keessaa kan isinii deebi'e jira kan gaafatame hin deebinoo mee addaan na baasu isaan kanneen? Normaal isaanii yoo hin deebifnas jedhanii shirxaxuudhaaf yookaan sobuudhaaf malee hin deebi'aa jedhee gaafii warri amma deebi'ee argamutti waan hin deebi'aa jennuu miti. Fakkeenyaaf hin deebimnaa jedhanii turanii fakkeenyaaf waa'ee arda jalaa irratti yuunivarsiitii kennan kana gaafiin kun akka dhiifamuu fi akkasumas paarlaamaa godin Booranaa paarlaamaa Nageellee Booranaa kan keessatti uummanni duraan keessa baafame kun namoonni keessa baafaman kun akka itti deebi'aniif jedhamanii jiranii garuu akkam akka itti deebisaniif akkam akka dhiisanan hin beeku. Akkanatti wanni jedhan uummata gowwoomsu akkasumas dhugata akka ta'e addaan hin beeku waan akkasii mootummaan dubbatee jira. Dhumarratti carraa siif kennaa carraa kanaan wanti na hafa jettu dhaamsa yoo qabaatte yookiin immoo wanti Oromiyaa Global Media irratti naaf darbu jettu yoo qabaatte yoo jiraate carraa siif kennaa carraa kanaan maal jetta? Carraa kan irratti yaaniin xumura irratti wanni akka nam tokkotti dhaamadhu boodatti kan hin deebinee fi akkasumas fakkeenyaaf godinni Booranaa ba'aa nuuf kennamuuf akkasumas godinni lamaffaa godin Booranaa keessatti godin Gabra jedhamee afarfamee akka hin kennamne noormaali kun waan beekamaa waan ta'uuf akka duubatti hin deebinee fi anii fi ilmaan Booranaa akka jirrutti akka gaafiin kuniin akka gaafiin nuusirraa ufti tattaaffannee deemna akkasumas godinni biraa akka nurratti hin kennamne jedheetiin abdii qaba